Makaba kanilma kana pura kuku Waaqayyo tokkoon amin jaalatamtoota maatii Waaqayyo kan jaalatan Waaqayyo baay'isee kan isin jaalatu kennaa maatii Waaqayyo kan tattaafatu keessanuu nageenyi fi araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii bakka ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa 2015 isiniin ga'e guyyaan ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 15 naannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kallattii sadiin cuuphaa hundeessara. Inni tokko barsiisuudhaan, inni lammaffaa ajajaan, inni sadaffaan hojiidhaani. Barumsaan Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti ogeessa Niqoodiyoos kan jedhamu yeroo hunda galgala mana saada qoodanii gooftaa jala taa'uudhaan barumsa barachaati kan ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis namni lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan cuuphamne yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Akkuma jedhame sana mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf namni cuuphamuutu barbaachisaadha. Kanaaf barsiisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphaasaa dhugaadhaniin raawwateera. Inni lammaffaa ajajaan ajaja immoo duuka buutootaan dabarseera. Deematu gara addunyaa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa duuka buutoota koo taasisa akkuma jedhe sana ofii isaatii cuuphamee cuuphaa sanaan duuka bu'oonnis akka deemanii cuuphan taasiseera. Inni guyyaarraa ayyaana kana kabajnu hojii isaatiin raawwachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Galiilaadhaa gara Yordaanos adeemuudhaan cuuphaa gara hojiititti hiikuudhaan nutis mucummaa isaa akka fudhannu nu taasiseera. Cuuphaa isaatiin cuuphaa keenya eebbise. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kallattii sadiin cuuphaa eebbiseera. Tokko ajajaan, lama barumsaan, sadaffaan hojiidhaani. Kanaaf nutis hojiidhaaniin ajajaan akkasumas immoo barumsaan akkuma fudhanne kana guyyaarraa kana barumsa mana amantaa keenya hordofuudhaani manni amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoon taabota ishee qabattee gara lagaatitti adeemuudhaan cuuphaa kana ni geggeessine. Kanaaf cuuphaan kunis mucummaa Waaqayyoo kan ittiin eebbifamnu malee kan guyyaa har'aa ittiin argannu miti jechaadha. Kanaaf hundumtu keenya cuuphaa bara dhufuutiin akka nu ga'u Waaqayyoo kadhachaa Waaqayyoo bara dhufuun akka nu ga'u eeyyama isaanuuf haa ta'u hundumtu keessanuu baga ittiin isin